Jirra jirtu irraa kutaa 15ffaa barumsa C++ pirogiraamii waliin ilaalla. Kutaan kun kan kutaa 14ffaa irratti fufedha. Mata duree kanarratti waa'ee search algorithm waliin ilaalla. Mata duree darban sadan keessatti waa'ee array ilaallee turre. Arrayin waan hundumaa fi beeziidha jenneerra. Wanti Microsoft Excel irratti hojjetu, wanti database irra jiru bifa arrayidhaan wanta kaa'amuu fi baay'ee barbaachisaadha. So yeroo darbee akkamittiin akka sorti goonu ilaalleerra. Daataa qabnu akkamitti sortii akka goonu xiqqaadhaa gara guddaatti yookaan guddaarraa gara xiqqaatti. Har'a immoo searchii akkamitti akka goonu waliin ilaallaa jechuudha. So searchiin appilikeeshinii hedduu qabaa pirogiraamii keessatti. Fakkeenyaaf yeroo username keessanii fi password keessan galchitanii kompiitara login jettanii jalqaba maal godhaa siistemiin Facebook yookaan website isin fayyadamaa jirtanii maqaan sun yookaan wanti isin asirratti galchitanii database irra jiraachuu isaaf hin jiruu isaa cheekii godhaa. Isa booda warra kana lamaan wal bira godheen namni emailiin isaa X ta'e passwordin isaa Y ta'e database irra jiraa kan jedhu ilaalaa jechuudha. Kana jechuun search godhaa irraa jechuudha. So login batanii yeroo nuti tunnu search gochaa irraa jechuudha. Waan biraan qabu dugda duuba isaa searchiitu jira. So yoo jiraate eeyyee dhugaa dhadhee gara keessaa nu seensisaa, yoo hin jiru ta'e immoo hin jiru jechuudha. So kan akkamittiin implement goona isa jedhu warreen ilaalla. Meetu koodiis gara hunda nubatiin aayidiyaan isaa yeroon ibsu akkasii galutti fakkeenyaaf kana akka akkaawuntiitti yaadaa sammuu keessan waan hundumtuu akka salphatuuf lakkoofsa fudhadha yeroo baay'ee akkasii galuuf. Barreeffamas ta'e waan fedhe loojikiin isaa tokkuma akka nuyi search goonu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko amma 6 qabna as keessaa. So kun database irra jira. So namni immoo lakkoofsa kana galche 7 galche. So batanii loogii tuqee jennu. So jiraaf hin jiru isaa akka nutti himu barbaanna siistemiin keenya. So hin jiru kan jedhu booda koodii sana jalqabaa kaafnee barreessina amma isin motivate isin gochuumaaf. Eeyyeen ni jira. Kan akka fakkeenyaati. So amma daataan useriin gashee mee 7 jennu kan database irra jiru immoo tokko amma 6tti qofa. Kanaafuu siistemni keenya kana keessa barbaade hin jiru jedhee nu baasuu qaba jechuudha. So deebisaa akka argitanitti asirratti hin jiru jedhaa jira jechuudha. So wanta jiru immoo yoo galchine mee fakkeenyaaf lakkoofsi 2 jira. So lakkoofsa 2 yeroo galchuu outputiin isaa jira kan jedhu ta'uu qaba jechuudha. Eeyyeen ni jira. Tokkoffaa irratti argama. Indeksiin array tokkoffaa irratti jira. So duwwaa tokko ni lakkoofnanii array keessatti. So ni jira jechaa jira jechuudha. So kana waliin ilaaluuf deemna. So pirogiraamii keessatti searchii gosa adda addaatu jiru. Akkuma kilaasii isaa 14ffaa irratti dubbadhe rakkoo tokko furuudhaaf maloota hedduutu jiraachuu danda'a. Mala nuun fayyadamne sun immoo algoritmii jedhama. Kanaafuu rakkoo tokko karaa hedduun furuu dandeenya. Isa keessaa inni gaarii ta'e the best choice jenna jechuudha. So wanna tokko search gochuuf fakkeenyaaf kilaasii keessaa nama 100tu jira jennu. So barsiisaan abbaa jiru fi hin jirre adda baafachuuf maal godhaa? Barsiisaan sun haaraa yoo ta'e jechuudha. Maal godhaa? Jalqabaa amma dhumaatti liistii barataa baasee tokko lamaan waamee abbaa hin jirre adda baafataa jechuudha. So isa maal jennan pirogiraamii keessatti linear search jennaan jechuudha. Isa barsiisaan maqaa waame tokko hunda isaa jalqabaa ammatti dhumaatti waame sanni abbaan jirre adda baafatu jechuudha. Yaada daqiiqaa meeqa manni itti fudhatu adda baafachuu daqiiqaa 10-15 walitti baafata jechuudha. So haala salphaan barsiisaan wanta kana search gochuu danda'a kan jiru yookaan kan hin jirre abbaa jiruuf hin jirre jechuudha. So kun deebiin akkasii algoritmiidhaan kennama. Algoritmoonni jiran internetii irraa dubbisuu dandeessu murtaa'aadha. So ofii keessanii fala haaraan qaba yoo jettanii yookaan akkaataa barsiisaan abbaa jiru ittiin haala salphaan adda baafatu. Yeroo hundaa kan yaaduu qabdan immoo barsiisaan sun barataan sana hin beekottanii kaatanii so haala salphaatu nama baay'ee maqaa waamin barsiisaan akkamitti isa jiruuf hin jirre yookaan search godhaa jettanii yoo waan haaraa uummattanii argannoo haaraadha isin badhaafamtu jechuudha akka addunyaatti. So maaliif inni jiru beekamaadha. Algoritmiin kan keessan faastii yoo ta'e algoritmii haaraa uumtee jedhama. Waan haaraa kana yoo dabalteedha jechuudha. So argannoon kompiitaraa kanneen kana fakkaatanidha.
So problemii karaa salphaan solvii gochuu jechuudha. Okay? So kanaafu linear search jechuudha. Inni lammataa immoo binary search jenna. Divide and conquer fayyadama. Inni kun immoo tartiibaan searchii gochuurra maal godha? Daataa nuun qabnu nama 100 jirate kilaasii keessa maal godha? 50 gargar kutee 50 sana keessaa maal godha? Isa 25 faarra jiru laala. Isa booda 25 immoo groupii biraatti qoodee isaan keessa laalaa deemaa jechuudha. So hunduma keessa sequence dalgan deemu jechuudha akkasa linear search. So theoretically yoo dubbanne fakkeenyaaf kun database irraa kan fuudheedha. Database irra yeroo data story godhnu fakkeenyaaf username jira, password encrypted jira, user ID jira. So yaadaaga Facebook irra account nama meeqatu qaba hin. Nama biliyoonaatti account isa sobaa dabalatee jira, fake account dabalatee around 1.2 billion jira. So achi keessaa yeroo nuun batanii login click goonu isa kamtu galmaa'ee jira isa jedhu cheekii nu gochuuf yoo maqaa tokko kaan amma miliyoonaatti linear searching en hojjetu jechuudha. Ta'an oosha batanii loogii xunnee taa'aa oolla jechuudha tokko nama hunda isaa ilaaluuf. Kanaafuu rakkoo akkasii furuu fi warra linear search algoritmoota hedduu quadratic search binary tree wanta jedhama hedduutu jiru. So kanaafuu maal goona asirratti mata duree C++ kana keessatti gosa lamaan kana qofa laalla. Maaliif data structure and algorithm koorsii mataa isaa danda'eedha waan searchii fi sortii kun. Waan bal'aadha computer science keetti fiildii hedduu bal'aa waan ta'eef baay'ee murteessaa waan ta'eef jechuudha. So kanaafuu asirratti maal goona search yeroo goonu tooraan deemne search goona moo groupii ta'e fudhannee as keessa ilaallee moo groupii biraa keessa ilaalla isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. So kun database keessatti bifa kanaan daataan ta'a jechuudha. So mee jalqabaa bira haa deemnu. So mee kaanii daataa akkasii qabna haa jennu 6:97 kuni. So lakkoofsa akkasii 15 qabna amma asirra. So 15 qabna jechuudha. Lakkoofsa 15 qabna. Mee kaanii barataan yookaan akka barataatti fudhannu barataa ID barattootaa haa ta'u kun. So barataan 33ffaan jiraaf hin jiruu isaa as keessa ilaaluu barbaadna. So binary search fayyadamna yoo ta'e maal goona? ID barattootaa ni beekna eessaa kaasee eessatti akka inni dhumu. So maal goona barataa 15 jira yoo ta'e gidduu isaa barbaadna nama. Gidduu isaa. So gidduun kuni meeqa taati? Lakkoofsa 7 barasa jirudha. Gidduu ta'uu jechuudha. Middle value jechuudha. Yookaan asii kana duwwaa ida'uu 14 hiruu 2 jechuudha. Average isaa 7. So isa 7ffaarra dhanne 33 fi inni 7ffaarra jiru wal qixaa inni compare goona. So yoo inni wal qixa ta'e dhumate jechuudha. Arganne namni inni nuun barbaadnu suni username isaa yookaan password isaa jiraachuu adda baafanne jechuudha. So akkas ta'a. Middle value 53 dha. So sobadha wal qixa miti wanna ta'eef jechuudha. Isa booda maal goona jechuudha. Soba wanti kun 33 fi 53 wal qixa miti. Soba wanna ta'eefi amma maal goona 33 isa kanaa ol immoo isa kanaa gadi jennee ilaalla. So amma akka garrutti 33 53 gadidha. So kana achi dhimma laalluuf hin qabnu jechuudha bakka hunda isaanii inni ifna jechuudha. Database irra jiran warra kanaa booda jirani ni dhiifna. Maaliif inni nuun galchine gara bitaatti jiraachuu isaa barreerrama. Eessa akka inni jiru hin beeknu malee gara bitaarra jiraachuu isaa barreera. Maaliif 33 53 gadidha waan ta'eef. Ilaalaa gaammas ammanni haafiitti kunne jechuudha. Kanaaf binary search kan inni jedhamu kan divide and conquer. So amma kana nurraa hambise rakkoo amma kana nu fureera. So step itti aanutti maal goona? Amma warra hafan keessaa ilaalaa miidiin ammas ture ni jalqaba. Miidii yookaan middle value haara calculate goona. So asii kaasee ammasitti middle value isa kan. Sa 25ffaarra jirudha miidili maaliif 3 achi hambisee 3 as hambisee kan jiru inni gidduu jiru miidiyaaniin lakkoofsa kana wanna ta'eef. So amma maal ta'a kuni isa kana wajjin compare goona jechuudha amma modeefne. Sana dhiifnani middle value haara arganne jechuudha. Gara bitaatti ta'uu isaa barreera wanna ta'eef. So kun maal ta'e 33 25 wal qixaa inni ilaalla. Algoritmiin keenya kana ilaalla. So wal qixa miti. Amma maal godha hin caalamoo hin irra ta'edha.
inni kan keenyaan caala waan ta'eef amma maal godha warra gara bitaatti hafan dhiise warra asitti hafan keessa barbaada. Look hin dhiisne jechuudha malaan amma kana hambifanne steeppii 2 qofaanii hamma kana hambifanne jechuudha. Steeppii 2 qofaan daataa amma kana wajjin compare gochuun nu barbaachisu. So sadaffaa irratti ammoo middle value kana maalidha 43. So 43 fi 33 compare goona. Kanaafuu irra xiqqaadha waan ta'eef isa bitaarra jiru fudhanna jechuudha. So arganne jechuudha. So steeppii 4-5 qofaatti arganne jechuudha. So kanaaf maal jedhama binary searching divide and conquer jedhama jechuudha. So sample space keenya iddoo 2-2tti kutaa deema jechuudha. Yeroo jennu kanaaf maqaa binary jedhamu argate jechuudha. Iddoo 2tti muraa deema waan ta'eef bitaa fi mirgatti. Okay. So akkanatti hojjeta. So linear search immoo kan jalqabu dubbadhe tokko isaa barbaadaa deemnaan. So amma kaanii lakkoofsa 33 barbaadne yoo ta'e asirra jalqabaa kaanii kana wajjin cheeggoona ittaansanii sattaan amma argannutti deemna jechuudha. Linear search kanaaf jedhame. Tokko lamaan kana hojii wal qixa yaada Facebook irra nama miliyoona tokko jira yoo ta'e namni inni nu barbaadnu kan inni loogiin batanii rukutaa jiru nama 900 faarrara yoo ta'e ala 900 cheekii godha jechuudha. Kun binary searchidhaanii haafiitti yeroo isaa yookaan time complexity isaa harka walakkaadhaan hir'isuu nu danda'a jechuudha. So gabaabumatti bifa kanaan ilaaluu dandeenya. Amma asirratti kan nuti barbaadaa jiru lakkoofsa 37dha. 37 bira ga'uu fi linear search fayyadamna yoo ta'e ilaala asii kaasee ammasitti compare godha. Steeppii 11ffaa irratti argata. Ala 11 deeme jechuudha. Maaliif 11ffaa irratti waan ta'eef 37. Inni kunoo binary search yoo fayyadame steeppii 3ffaa qofa irratti arganna. Kanaafuu the best algorithm in binary search dha jechuudha problemii kanaaf. So gara implementation itti adeemu. So kan isin sammuutti naa qabachuu qabdan maalidha? Starting point, low point, median yeroo hundaa jijjiiramaa deemaa jirti. Middle value ni jechaadha. Yoo wanti nuun barbaannu gara mirgaatti dhate steeppii tokko gara fuulduraatti bitne isa bitaarra jiru qofa fayyadamna jechuudha. So mee gara koodiitti adeemnu. So balleessuuf hin deema. Koodii. Sorry. Mee haaraa so hash include iostream.h may save yagon L15 lecture 15 jechuudha. So akkuma baratame yeroo hundaa main functionii qabaachuu qabna jenneerra kana yeroo hundaa soofnaa. Okay. Main functioning seensa programmii keenyaati return statement qabaachuu qabna. So mee kaane x enne x in keenya arreedha gamee akka accountitti fudhachuu dandeessu sin yeroodhaaf kana barreeffamatti jiruu dandeessu. So lakkoofsa kana qofa qabna programmii keenya irra yookaan database keenya jennu kan akka database itti fudhanna. Mee database keenya database id nama id barata. Okay. So booda nami akka lakkoofsa galchuu goon isa nami galchee irratti hundoofne akka inni nami galche sun as keessa jiruuf hin jirre isaa cheeggoona jechuudha. Database kana keessa. So variable tokko declare gochuu dandeenya kanaaf. Int inni jedhe cout jedheen id kee seensisi. Yoo jira ta'e booda jira jenna yoo hin jiru ta'e hin jiru jenna jechuudha. So cin n isa booda search algorithm ganaa barreessina. Kanaafuu function asitti declare gochuu qabnaan function search hojii barbaaddu nu hojjetu. So functioning kuni barbaadu lakkoofsa fudhata waan ta'eef inti jenna. Maqaa isaa barbaaddu jechuu dandeenya. Barbaaddu kun gaa binary search keenya. Binary search itti dabaluumaaf maqaa akkasii galu binary search jecha barbaaddu binary search algorithm fayyadamuuf deemna waan ta'eef. So int x enne array isa fudhannu isa keessa barbaadnu int lafanni jalqabu asirratti maal jechuu dandeenya akka barbaannetti pointii lafa startii yookaan starting jedha akkasii galutti start int en jedha isa booda lakkoofsa sana galchisan fudhanna. So kana fudhata koodiin keenya functioning definition gajjallaatti barreessan
So declaring godhee beektu waa'ee kanaa waa'ee function keessatti isin barsiiseera waan ta'eef. So define yeroo goonu semicolon hin barbaachisu bracket bannee cufuudha. So as keessatti dhagaa koodii wanta guddaa kan nu katabnu jechuudha. So asitti maal godha koodiin kuni jalqaba jechuudha. We need to check starting yeroo hundaa indii gadi ta'uu qabdi. Maaliif kanaa achi gara bitaatti darbee dhume jechuudha. Yeroo hundaa jechuudha. Seerri kun true ta'uu qabaan. Kun hin ta'u taanaan sobaa jechuudha. So maal goonaas keessatti jalqaba gaama miidii argachuu qabna. Gidduurraa jalqabna. Binary searchiin gidduurraa eegala jenneerani. Deebi'ee yaadachiisuu fi binary search jalqaba yeroo jenne miidii kana barbaanne. As jechaadha. Isa gidduu isaa argachuu qabna. Hojiin jalqabaa. So jalqaba isa gidduu check goona waan ta'eef jechuudha. So miidii define godhanna variable tokko int miid inni miid jechuun gidduu isaatiin startii fi indii iddoo walitti daanii lamaaf yoo irra gidduu isaa arganne jechuudha. Yookaan average isaa arganne jechuudha. Lakkoofsa isa gidduu. Nama 11 jira yoo ta'e isa jaaffaa check goona jechuudha jalqaba. So start plus int divide by 2. Amma maal goona inni gidduu isa nami galchee hojii wal qixaa'inna isa cheekii godhanna dura. Yoo inni dhugaa ta'e dubbiin dhumateen dhaabnaa jechuudha piroograamii keenya iyyuu wanna biraan hojjennu. So x of mid yoo inni isa namaa wajjin isa nami galche inni kana hojii wal qixa ta'e maal godhen return ite oddoo isaa nutti himan argateera ka return mid gidduu akka inni jiru return nuu godhe jechuudha. Eeshi malli biraa maal ta'uu danda'a? Yoo kana hin taane immoo maal ta'uu danda'a? If x of mid yoo inni ni caalate yoo inni caale yoo nami yoo caale isa nami galche sana yoo inni caale yeroo akkasii immoo maal goona gara bitaatti deemsisna. Functionii kana deebisnee moo waamnaa jechuudha. Recursive functionii dubbanneerra yeroo biraa. Amma sararaan deebi'u. Kanaafuu barbaadduma kanarra deebifnee waamna. Yoo inni miidiin jechuudha. Miidiin inni gidduu jiru lakkoofsa san nuti galchine alaa nuti galchine yoo caale kan nuti barbaannu gara bitaa jira jechuudha. Kanaafuu maal goona as keessaa x san akkuma jirutti gooneeti asirraa jechuudha. Startiin hin jijjiiramu amma dhumarra jira. Kan nuti jijjiirru kun wanta isin harkaa badeetti fakkaata. So ilaalaa asitti 53 dha. Kan nuti barbaannu 33 miti. Kanaafuu maal goona miidiin kun as deemuu qabdi gara bitaatti deemuu qabdi. Kanaafuu mid is equal to mid minus goonaan jechuudha. Akka isheen as sixxuuf. Okay? So asitti maaliin godha? Mid minus 1 hin jedha. Isa kan midii kanaa jechuudha. Isa booda inni itti kennaa jechuudha. Faallaa isaa yoo inni kun dalga deebi'e immoo if x of mid is less than n kanaan alan ta'uun yookaan lakkoofsa lama yoo wal bira madaaluuf inni yookaan wal qixa ta'u yookaan isa kana caala yookaan immoo isa kana caala isa dha kanan barreessaa jiru. So maalan godharee ammas return functionii makana waama amma immoo gara mirgaarra jira jechuudha. Wanti nuun barbaadaa jirru kun gara mirgaarra wanna jiruu fi maal goona reem mid plus 1 goona. Startingii mid plus 1 itti jijjiirama jechuudha. Ammas akkasini galuu fi gara sitti hin deebi'a. Yeroo inni gara mirgaarra jiru fakkeenyaaf asitti ilaalaa. 25 asirra middii yoo ta'e gara mirgaarra taanaan maal goona? Isa kana asiis deemnee tokkotti daballaa jechuudha. Plus 1 goona. Akkanas deemuuf. So isa hojjechuudhaaf where is it? Yeah, sitti naabe. Mid plus 1 isa gidduudha kan nuti jijjiirru. Middle value jechaadha. Isa kan nuti taphachiisnu. Isa booda int inni isa nuti itti ergine. Dhumati kanaan ala maal taare? Wanni biraan jiru. Finnee jechuudha. So dhumarratti maaliin cufna? Bracketiin kun kan maaliiti? Already inni sun cufameera. So return kana finne dhumarratti yoo inni kana geessan jiru ta'e jechaadha. Daataan sun hin jiru jechuudha. Yoo inni hin jiru ta'e immoo maal goona return hin jiru.
hin jiru inni bakka yoo daataan hin jiru ta'e jechuudha. Yoo jira ta'e kana nu baasa lafanni jiru. Yoo hin jiru ta'e immoo 0 nu baasa. Isa booda function kana dhannee koodii keenya keessa teenye waamna. Koodii keenya main function itti waamna. Maaliif amma yoo nu compile kone kana mee dura ilaalu error hin jiraachuu danda'a. No. Asitti intiin irraanfadhe ifama. N has not declared where. Dola matti irraanfadhe. Int laf declaration itti irraanfadhe jira. Amma error hin jiru. Garuu yoo irraan godhe lakkoofsa harkaa fudhata garuu waan biraan hojjetu mee ilaalu. ID kee seensisinaan jedha jiraam. So tokkoon galche. Output biraan qabnu maaliif functionii tokko declare gooneerraa define gooneerraa yoo hin waamne hin hojjetu jechuudha. Maqaa isaa yoo waamne barataa maqaa isaa yoo waamne jechuudha. So waamuu qabnaa nam asitti waamna gara. So int result nu deebisa wanna ta'eef result enna yookaan deebii yookaan check up deebiin ni taa'enne waan inni nu deebisutti ergina kaa barbaaddutti ergine eenyuun kan nuti barbaaddutti erginu maalidha x keenya asirraa x qabna isa booda asii maal qabna starting array hundumtu jechaadha database isa ta'u 0 irraa ka'a dhumi isaa immoo isa jiru hir'isuu tokkooti so 6 dha inni isa user irraa fudhanneedha so amma gaa itti ergine information kana fudhatan tokko amma jaatti fudhateera tokko amma jaa keessaa lakkoofsi nami galche inni kun jiraaf hin jiru isaa check godhee nutti himaa jechuudha. Okay? So deebisaa fudhanne gaama. Yoo deebiin sun sirrii ta'e programming kun maal godha? Function inni nu uumne yoo jira ta'e bakka inni jiru nutti hima. Yoo hin jiru ta'e garuu duwwaadhaa jedhee nutti himaa jira. So koodii keenyatti maal goona gaama asitti if else fayyadamna jechuudha. Deebii sanaaf. If deebiin ni ta'a duwwaa or deebii is equal to 0 yoo ta'e hin jiru jechuudha. Ati hin galmoofne yookaan accounting kun hin jiru jechuudha. Ati hin galmoofne database irra hin jirtu yookaan dogoggorteetta jechuu dandeessu jechuudha. Else yoo akkasumatti ta'e immoo jira jechuudha. Miti so cout seeni jenna yookaan seeni ID'n kee ni ta'a inni itti himuu dandeenya ID'n isaa jechaadha lafa inni jiru ID'n kee toora kanarra jira akka inni nutti himu toora ID yookaan deebii quotation kee irratti argama in the line yoo arreen duwwaarraa waan jalqabuu fi asitti plus jechuu dandeenya asitti akka inni isinii galuuf jechuudha lakkoofsa meeqaffaa irratti akka inni argamu ilaaluuf deebii deebii qubee tokko hambisee asitti amma gaa raangoon ilaaluuf deemnaa yoo error hin jiru ID kee seensisiinaan jedha Programming kuni jalqaba sabarreeffamedha. Si'aawutiin inni jalqabaa kana waan ta'eef kanatu jalqaba dhufa screenirra. So amma maal blink godhaarti keyboardiin argaartuni yeroo isheen sirbitu daataa nurraa fudhachuuf nu eegaarti jechuudha. Kanaaf akkas taate. Maaliif CIN statementii jira. So faayidaan CIN keyboardii irraa waan tuqamu fudhadhuudha. Amma interim press ta'utti. So amma isa jiruun galcha amma fakkeenyaaf ID'n tokko jirani. So amma programming keenya yookaan sadiin godha. Sadiin kuni sadaffaarra akka jiru nutti himuu qaba jechuudha. Jiradhe. So interin tuqi. Seeni ID'n kee toora 3 irratti argama. Dhuguma immoo sadaffaarra jiranii kun toora sadaffaarra argama. Sadaffaarra jechuudha. So argateera jechuudha. Mee immoo kan hin jirre galchan. Kan hin jirre ID'n isaa torba kan ta'e. Torbaan seensisee torba database keenya irra jiru asirraa. So ati hin galmoofne database irra hin jirtu jedhe jechuudha program. So akkana dhaaba loginii yookaan authentication searchiin waan hundumaa amma yeroo isin control find keyboard irraa tuqxanii barbaadanii bifa akkasiin hojjetaa jechuudha.
application hedduu qabu. Faayila keessan amma kompiitara searchii irra boksii irra keessan yeroo isin barbaadan akka kanatti hojjeta. Okay? So akkasuma lakkoofsa hedduutti dabaluu dandeenya asirratti. Fakkeenyaaf tartiiba isaa akka inni diiguuf ammasitti. 8 asii 10 14 kanammoo 20 gochuu dandeenya. 40 45 50 mi'a qabna. 1 2 3 4 5 fakkeenyaaf indeksii isinitti himuudhaaf 40 meeqaffaa irratti argamaa jiramu toora meeqaffaa irratti sorry utaalloon naqabeera sooraan 40 galchuuf deemama 40 toora sadaffaa irratti argamu akka argamu natti himuu qaba maaliif asirratti return statement irratti oddoo isaa natti himee jedheera waan ta'eef so seeni ID'n kee toora sadaffaa irratti argamaa jira jechuudha so akka kanaanii binary search implement gochuu dandeenya jechuudha binary searching kana fakkaata so linear search yoo ta'e wanti nu rakkisu hin jiru kallattii maani for loop fayyadamnee search gochuudha functioning brown hin barbaadu mee isa sadalagnu haala salphaan so programming brown bana inni baay'ee salphaadha so L50B jedhamee isa kanama so isheen kun salphaa waan ta'eef isin hin turtu iostream.h int main return statement qabaachuu qabna return 0 return nothing so int in x is equal to tokko lama sadii afur shan ja'a okay amma gamal gona ala fudhannu mee kanaafis int in cout enter your id in the line amma gamal jechuuf deemna linear search define gochuu deemna function tokko jechuudha so isaaf isa akkuma function normally int enne barbaadi garuu linear search jedhani kun so inni akkuma sana maal fudhata array fudhata x fudhata so sakanaafi start if indi nu barbaachisu kan nu barbaachisu maalidha meeq akka ta'e size x keenya meeq akka ta'e qofan barbaachisa int size enne samboda isa barbaannu sana inni keenyatti ergina kana booda kanumaan dalaguu dandeenya jechuudha so copying godhe kana function definition immoo sitti dhufne barreessina coding keenya akka readable ta'utti so in fudhanne amma x fudhanneera so maal gochuuf deemna for int I is equal to 0 jalqabaa kan himma dhumaatti deemna and is less than size I plus amma dhumaatti deemi maal barbaanna gaama if else maani if x of I is equal to n yoo ta'e argamani return I argame jechuudha kanaan achi hin argamneni return inni asitti 0 waan tokko hin jiru jechuudha so asitti waamuuf hin deema qaba function int deebiin jedhaan wanta tokko nama rakkisu argitanii turre linear jalqabaa kaanii amma dhumaatti barbaadaa irra x0 x1 x2 x3 x1000 amma dhumaatti deema jechuudha kun so int deebiin ni ta'a barbaadii kanarra function kanaan barbaadna waan ta'eef barbaadii x keenya size isaa meeqa 6 isa booda kan nuti barbaadnu immoo inni cin hin godhin hafne raanfannee sitti cin kanaafuu magaalaa deebii if else fayyadamne barreessuu dandeenya if
deebiin nuti arganne duwwaa yoo ta'e hin jiru jechuudha. Hattuu deemi asiiti hin arganne kan namaa yaalaa irraa yoo ta'e password yoo ta'e your account is not corrected. See out yoo jiraate immoo jira seeni boo doomatti compile gochuuf hin deemu. Ireri Debbie was not declared. Why? Maal boonde tokko biraan bisuu malee hin dide. Yup. Run. Ammas interrechaa jira linear searching keenya. Kan salphaa ta'e argitanitti koodii gochuuf nama rakkisu akkasa sana startii midpoint iddootti barbaachisu hin jiru. Jalqabaan malumaatti deemii isa booda barbaadidha. So tokkoon galchee hattu deemas jedhe. Tokko garuu jira. Maal dogoggorree. Asitti ilaala. Tokko jalqabarra jirtini. So kana jijjiiruu qabna maaliif duwwaarra jira yoo ta'e lakkoofsichi asitti return statement irra ilaala. Duwwaanuu baasa waan ta'eef jechuudha. So kun negative waan itti jiruu qabna. Kanaachi wal dhugasa kana wajjiniin. Yup. Amma haa ilaallu. Tokkoon galchee seeni boo'ichaara. Argitan mini jalqaba maaliif didee lamaan isaa duwwaa waan ta'eef asitti ifeelsi yeroo barreessinu soba ta'e nu jalaa himi kee. So mee amma immoo waan hin jirreen galcha. Torban jiru amma lakkoofsi tokko daatabeesii keenya irra jiru asi. Arree keenya keessa cuqa. Hattuu deema siiti jechaa jira. So akka kanaatti binary search implement gochuu dandeessu. Akkasuma linear search implement gochuu dandeessu jechuudha. So kun manattiin array process gonuudha. Sattaan irratti immoo akkamitti elementi array delete akka gochuu dandeenyu waliin ilaalla. Daansini faayila yookaan akkamittiin haala salphaan faayila create kuni faayila irratti data akkamitti akka database itti fayyadamnu waliin ilaalla jechuudha. C++ fayyadamne. So dhumarratti akka file process finneeni kallattumaan gara game itti dabarraa jechuudha. Maaliif warri kun barbaachisoodha game irratti. File handling scoring namaa akkamitti barreessita akkamitti update goota. Namni tokko game isaa resume godhe yoo deeme yeroo biraa dhufe yeroo inni banatu akkamitti bakka inni gaafa dhaabee itti fufee jalqabsiisuuf godha kan jennu hundi isaa file handling barbaada waan ta'eef baay'ee barbaachisaadha. Isinii galuu qabaa irra deddeebi'aa shaakala. Isiniin jira gaaffii yoo qabaattan karaa FB seenaatii barreessaa hiriyoota keessaniif qooda galatoomaa.